Ashama maatiiwwan miidiyaa Kilolii guyyaa har'aa qophiilee gaggabaaboo ta'an qabannee jirra. Turtiin keessan hangaruma qophiitti nu waliin haa ta'u. Torbanoota kana keessaa shaniin sochii addaa taasisaa jiraachuu fi deeggarsa Alshabaab irraa gaafachuusaa dhaga'amaa jira. Gareen shororkeessaa kun yakkoota amma argamaa jiranii fi raawwii shororkeessummaa raawwachaa jiruun damee Alshabaab ta'uusaa dhaabbileen nageenyaa fi sodaa idil addunyaa dubbachaa akka jiru odeeffannee jirra. Keessumatti shororkeessaan idil addunyaa kun qoqqobbii fi jibbinsa Fiildi Maarshaal Biraanuu Juulaa irraan ga'aa jiruun hariiroo kallattii Alshabaab waliin qabu ifoomuuf waan dhiyaateef ta'uu beekamee jira. Shororkeessaan kunis hariiroo kamillee yoo qabaate keessumaa shororkeessaa akka idil addunyaa ta'e waliin argamuun isaa deebii jabaatu isa eeggata jedhamaas jira. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed guyyaa kaleessaa abbootii amantaa Ortodoksii Tawaahidoo waliin mari'achuu isaanii dhaga'ameera. Marii kana irratti abbootiin amantaa Ortodoksii Tawaahidoo kutaalee biyyattii garaa garaa irraa walitti dhufuun qooda irratti fudhatan dhimmoota nageenyaa fi misooma biyya keessatti gahee abbootii amantaa qaban dabalatee qabxiilee garaa garaa irratti marii gaggeessanii jiru. Kanumaan wal qabatee abbootiin amantaa Ortodoksii walgahii taasisan irratti abbaan Abuna Abrahaam warreen amantii da'oo godhachuun bu'aa mataa isaaniif du'an mootummaan akka sakatta'insaa fi tarkaanfii addaa irratti fudhatu jechuun gaaffii gaafatanii jiraachuu isaanis dhaga'ameera. Itoophiyaan, Somaaliyaa, Ruwaandaa, Sudaan Kibbaa, Burundii, Koongoo fi biyyoota birootti hojii nagaa kabachiisuu irratti bobba'uun nageenya waaraa Afrikaatti mirkaneessuuf itti gaafatamaa bahachaa jiraachuun beekamee jira. Kanumaan kan wal qabatee guyyaa har'aa raayyaa ittisa biyyaatti giddugalli nageenya eeguu mana barnootaa kontiijenti Fuursoo ergama nageenya eeguu irratti leenjisaa kan ture qondaaltota mootoraayizii eebbisiiseera. Eebbifamtoonni gochaa fi yaadrimee raayyaa ittisaa irratti leenjii barbaachisu kan hordofan yoo ta'u, qondaaltotaa fi miseensota hojii nageenya eeguu kan hojjetan qondaaltota reejimentii mootoraayizii 18ffaa fi 19ffaadha. Sirna eebbichaa irratti qondaaltonni olaanoo raayyaa ittisa biyyaa, jaarsoliin biyyaa fi abbootiin gadaa argamanii jiraachuu odeeffannee jirra. Egaa jaallatamtootaa fi kabajamtoota maatiiwwan miidiyaa keenyaa qophii har'aaf qabannee asumaan goolabnaa. Turtii gaarii qabaadhaa. Galatooma.